waa'ee haadha faaxee dubbachuu deemna jechaadha. Ani baga garsiiftee yeetiin deeggaraa jechuudha. Anniin deeggara baga garsiiste. Maaliif jaa waan hin jeefe jira. Jira jirtu hordoftoota chaayinaal kiyyaa baga nagaan jiraattan jecha arraan tana waa'ee haadha faaxee dubbachuu deemna jechaadha. Haadha faaxee irraa haasawii haadha faaxee irraa dubbadhuu jettanii na barreessitan. Maaliif akkaan irraa haasawuu feetan? Naaf hin galle anu. Moo Hamzaan dafee nama saaxilaa jechuu yaada qabdammoo Hamzaa dafiitii viidiyoo gannuu baasi jechuudha moo Hamzaa ati nama haqa dubbatu haqa haadha faaxee baasii haqa isii dubbadhu jechuu feetaniiti moo wanni isin jettaniif naaf hin galle jechuu gaa ammatti. Akkuma beekamu gaa ani waa'ee nama saaxiluu fi gartee nama xiqqeessuu kanarraa yeroo hedduun dubbadhu. Ammoo namoonni hedduun kan irraan dubbatin hin jiru san keessaa akkaaniif an dubbadhu hordoftoonni shayyana dirqan jecha. Okay, amma kamittiin isinii dubbadha duuba. Akkam jeetin isinii ma akka isin feetaniin haasa'u moo akka rabbiitiin dubbadha moo akkam mee akkamaa jiru mee karaa gabaabaa na dhageeffadha. Duraan dursa wanni isin beekuu qabdaniin isinii hima dhugaan wayii ni jirti. Dhugaa wayii ni jirti jechuudha. Viidiyoon akkasuma gartee haati faaxee nama janaajanuun nama Ameerikaa jiru janaajanuun dhugaan ni jira jechuudha namni wal jaalatan. Xiqqoo wanni mul'atanii jirti jechuudha. Riisarchiin ragaan tokko tokko gizee dubbatamu jechuudha. Namoonni mirkaneessan ni jiran. Garuu maaltu jirani beeytanii osoo viidiyoo hin daawwatin duratti waan takkaan isinii hima jechuudha. Wanni nan isinii himu sun maali? Ilmi namaa keessaafuu dubartiin kabajaa guddoo qabdi ana biraa dubartiin jechuudha. Ani amma isii tana garsiisuu sanumaahuu jechuudha. Isummaan viidiyumaahuu nama janaajantu san garsiisuu garteemi. Ani baga garsiiftee yeetiin deeggaraa jechuudha. Anniin deeggara baga garsiiste. Maaliif jaa waan hin jeefe jira. Sababa isiin viidiyoo nama janaajantu garsiifteef jecha irra duulamtee namni xiqqaachoo hin qabu jechuudha. Ana biratti wanni hin jeeftana jechuudha. Ana biratti namni xiqqaachoo hin qabu. Karaa gabaabaa wanni hin deeggaruuf an takkittuma tana jechuudha. Ilma namaati jaalalaan qabama jaalalti laal addunyaa tanarra wanni dhiira mo'uu danda'a hin jirtu. Wanni dhiira amansiisuu danda'a. Wanni amansiisaa sun maali jaalala jechuudha. Wanni dhiira jajjabduu tana amansiisaa dubartii akkam jechuudha. Dubartii faama laala hanga xiqqa jechuudha. Yeroo gabaabdutti waa hunda godhuu dandeessa jechuudha dubartii. Kanaaf jecha isiin ni jaalattee ni amantee lubbuu isirra amantee jechuudha. Nama isiin dabarsitee lubbuu isii kanniteef nama isiin waa hunda kanniteef garteemi saniitiitu saaxilee malee isiin rakkoo qabaatteetii miti. Amma silaa rabbi waliif fidee jira kana ni kaan jiddu godhamee hawli dhufan taate duraan viidiyoo daawwatee ture eegan ammoo sirriirra qaama qullaa isii akka fedhee wajjin wanta yaa jechuudha. Segaltee saniifuu wanni kun waan irraan oolamne. Jaarsi isii kuni qaama qullaa isii ilaaluun waan irraan oolamne jechuudha. Keessa seenuu deema maal laaluu qofa. Keessa seenuu deema. Kanaaf jecha ani dubartii yoonii fi qaama saalaa isii garteemi akkasuma ooluma waama hundaa'uu baastee garsiistee ana biratti waan guddaa miti. Inuma waan guddaa miti jechuudha. Ammoo irra caalaan sila agarsiisuu baatte bareeda. Eegaa emotional taatee jaalalaan qabamtee waa hunda lubbuu isaa kannitee waa hunda kannitee ati waa hunda jettee amantee itti of kannitee viidiyoo sanillee garsiistee bira kunne maa akkas taata maa akkas goota ati duraan maa akkas goota nama dhiiraa minaamin ati maarre yaanii xiqqeessuun hin barbaachisu jechuudha. Dubbiin dhumatti garsiiste bira kutte. Waan bira kutame san isii gaabbisiisuun isii sheenessuun qalbii isii cabsuun hin barbaachisu jechuudha. Waan dalagamee dabaree waan ta'eef jecha faayidaan qabu irraa haasa'uun silaa waan ganaa fuula duratti dalaguu deemtu taate irraa haasa'anii irraa ni qaban. Xiqqeessanii arrabaanillee lolaanillee gorsaanillee irraa dhaabuu dandeessa jechuudha. Akkasii waan san hin dalayin. Garuu kun waan dalagamee dabaree qalbii itti cabxee gadiin xiqqeessuu gartee isiidhaaniif duuba deebisuu isiin cabsuun hin barbaachisu jeetiin amana jechuudha. Kanaafiin baga garsiiftee isin hin ja'a. Dubartiin dhiira garsiisuu irratti eega garsiistee bira kuttee baga garsiiste. Anamma isii qofaa miti baay'ee wayii quba qabaadha. Namoota hedduu ijoollee amma dura garsiisaa turte tarraa haasa'an eega nyaadhamteefuu eega dogoggora isii sanirraa dhaabbatanii arrabsoo osoo hin taane baga garsiiste amma booda immoo akkatti hin deebine waan dalayde badiin tun wanjala waan ta'eef jecha nama dhiifamuu gaafachuu osoo hin taane rabbii kee qofa dhiifama haa gaafadhu jeetiin amma durallee dubbachaa ture jechuudha. Ammallee haadha faaxanis kanumaan jedha. Yoo baate
yoo viidiyoo ergitee fi jiraattees garsiistee jiraattees kuni itiisa okkee waan rakkoo qabu miti shawwadamte bira kut garuu akkan shawwadamnee fi akka qalbiin sin cabne hamilee godhadhu rabbii keeti toobaa deebii rabbii kheriifama gaafadhu ilma namaa takka illee hin gaafatin asirraa haasawan ilmi namaa dili sirraa dhiqan akka ajaa'iba dili sirraa dhiqatan sawaaba jechuu siidha siif sawaaba waan rakkoo qabu miti hin gaabbini baga garsiiftee wanni hin jeefis waan kanaaf malee irra nama kakaasuufi miti irra nama kakaasuu namoonni nama jaalatan qabdan garsiisa jechuu hiyyaamte hanga dandeeysanitti hanga ol bira dhuftanii qaama keeysan jaarsatee jaartitee hin garsiisina akkanattiin amanaan akkanattiin amana hin garsiisina jeetiin amanaa jechuu ammoo eega diddanii isin harkaa baatee dubbiin kuttee ofirraa dhiisaa jalan dalagina bakka akkuma waan guutamee takka laalaa isin akkasiin jaa namoonni hedduun gaa sooshaal miidiyaa ni beektan nama xiqqeessu irratti hundeeffatanii namoonni xiinxala godhu jiran akka jiranitti xiinxala irra jiran waan ta'eef jecha meegaa xiinxala kiyya kana isinoo maal jettanii koomentii godhaa yuutuub chaanaal kiyyaa sabiskiraayib godhaa akkasuma laayikis godhaa akka saajjessi ta'utti akka nama hunda bira deemu godhaa qaceelloo daawwadhaan isiniin jaa ani yaadni kiyya kana baga garsiifte waan hin jeefi sababa isinii hime karaa gabaabaa yoo ammoo garteemi warra hin garsiisin taate garsiisaa jeetis nama kakaasaa hin jiru yooniifi garsiisuu baattan irra isinii filatamaadha isiniin jeetin jira lameen irraa filannaa keessanii waan feetan godhuu dandeeysan annan naqu jechuudha rabbiin illee irraa nan gaafatu akkasi quba qabaadhaan bakka feetaa teessu asu namni kun eenyu shuuf namni kun eenyu abonni deebitu kurba abonni siyaadama wallaahi sidu maa warsan kurba siyaadama maa warsan gaggabde biyyoon namaa unoo gaggabde gaa taraa biyyoon namaa gaggabde kunaa sun duraan jaalibsaa hogguta kawana dhaggeeffatan dabaloof yaa dhaggeeffata waan tokko isin dhaggeeffadhu waan takkaan isin sirreessi laal ajandaan guyyaa kana nuti kaafne ajandaa dhugaati akkamitti jee asliin gabbeheeti eenyutu funyaan uraadhaa funyaan ishii uraadhaa funyaan dheeraan qabu lakkitiyya namni siisiin jiru namni kun eenyu funyaan dheeraa funyaan illee uraa qaba jiru bira kuti namni asuudha jeen jiru ana jennee ba uraa qabaa eenyuun jedhamni kun waan biraa deema ibidda fittiin tuqinaa deema dabbal hoo laal akkana dabbal ammini kun amma gaala tola yaama ikkutiya asu taa'e ne asu dhaggeeffadhu waan takka sitti maasu dhaggeeffadhu mee laal osuma kijibni mee dubbiin teenya illee feetan kijiba feetan dhugatti fudhaasu laal irra guddaan namaa gaafa haati faatee miidiyaa kanarra waggaa jaha hojii asumaanuu hiikuudha fooloo kuma dhibba guutaa badhaasa qabdi har'aan tana iPhone dhaggeeffadhu gaa kuma dhibba guutaadhaaf nama dhibba sadii qofa barbaadde ol harkisa intala dhaggeeffu nin dhagaa sabboona ol harkisiin ni dubbanna ka sabboona amma ni dubbanna dubbii fitiiti asuudhaan dura dhaabatu jinka lakkoofsa qoraan ayye ol harkisiin dhaggeeffadhu laal dabba dhaggeeffadhu tokkoffaa irratti ajandaan kun gaafa ka'u Oromoo fooloo godhaan fooloo godhaan addunyaan guutuu muutii seen haadha amma ajandaan kun gaafa ka'u obboleessa gamaa gamana yaafnee miidiyaa kana guutuu waliin baxaabbannee ajandaa kana likkiddeeffannee jirra akkamitti jee waan haqa dabe nu sirreessi asliin haqa dabe hagartee gamana